Yeroon kun yeroo kamiyyuu caalaa yeroo itti fuula waaqayyootti gadi jennee waaqayyoon haala hundumaa keessatti araara gaafannudha. Kan nu miidhaniif dhiifama gochaa, kan miine immoo yeroo itti dhiifama gaafannudha. Egaa akkuma beekamu socho'iinsi lafaa nagaa waaqayyoo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Jaalatamtootaaf kabajamtoota maatii furtuu dhaloota miidiyaa foor bakkuma jirtanitti nageenyi keessan ammas dachaa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii. Kana biratti hunduu nagaadha kadhannoo waaqayyoodhaaf haa ta'u. Tole egaa yeroo kana immoo yaada xiqqoo tokko qabadhee dhufeera. Akkuma beekamu egaa yeroo ammaa kana isa dura garuu anaa dhufu ganagaa dhuftan jedheera. Maatii koo kan taatan haaraa kan taatan immoo maatii ta'a. Hamma jiraannutti jiraanna galanni waaqayyoof haa ta'u. Yaada keenya irratti dabarfanna. Kanaafi maal jechuu kan nufi seetan yeroo kanatti akkuma beekamu egaa socho'iinsi lafaa Beeruutii fi biyya Turkii eegaleen waan akkasii kana. Kanaaf egaa dhiifama jaallanna qabee jira. Ammas immoo bakkoota tokko tokkotti akka mul'achaa jiru namoonni danuun miiseejillee naa ergaa jiru jechuudha. Kanaafi maal jechuun barbaade dhugaa dubbachuuf taana maaliif kolfitee jechuu dandeessu jechuun kun nu dinquus nu ajaa'ibsiifachuus yookaan immoo nu naasisuus hin qabu. Sababiin isaas maaliif seetan yeroon kun yeroo itti mallattoolee caaffata keessatti caaffamanii jiranidha. Egaa waa'een bara dhumaa kun yookaan immoo mallattooleen bara dhumaa kun akkuma argaa jirru bakka hundumaa irratti argamaa jira. Wantoota mallattoo bara dhumaa keessatti barreeffame keessaa wanti hundi ta'aatoo jira jechuudha. Kanaaf akka yaada kootti jechuudha. Isinirra beekee miti ana wallaaltuuf dadhabduu akkan ta'e nan beeka garuu hammanaaf galee yeroo ammaa kana kanaan raafamuu yookaan immoo akkana ta'e akkas ta'e iddoo akkasiidha jechuun yeroo keenya gubuurra jechuudha. Dhaamsan ani isiniif qabu maal jechuun barbaade amma danda'ametti hamma nuuf danda'ametti fuula waaqayyootti gadi jennee qalbii diddiirannee yakka qabnu hunda ofirraatii xumurree kan nama miine kan nama gaddisiisnee dhiifama gaafannee nuyis kan namatti gaddine yoo jiraannu namni nama ta'ee walitti mufachuu wal gaddisiisuu hin dhiisu waan ta'eedhaafi sababa garaagaraatiin kan gaddines dhiifama goonee kan gaddisiisnes dhiifama gaafannee jireenya keenya fuula waaqayyootti qajeelaa godhachuutu gaariidha jechuudha. Yeroo ammaa kana maaliif yoo jettani yeroon isaa yeroo ulfaataadha. Yeroo itti hamma namaa danda'ametti fuula waaqayyootti gadadhanii araara arga barbaaddatanidha malee yeroo itti ta'eewwan ta'aa jiru irratti raajeffatanii iddoo akkanaa akkas ta'e iddoo akkasiitii akkana ta'e jedhamu qofaa miti jechuudha. Amantaa kam keessattiyyuu caaffanni kamiyyuu kan gaddisiistan dhiifama hin gaafatinaa hin jedhu kan sin gaddisiiseef immoo dhiifama hin godhinaa kan jedhu caafamee hin jiru. Obboleeyyan koo amantaa kam keessa yoo jirtan yeroon kun yeroo itti fuula rabbii keenyaatti gadi jennee araara ofii keenyaaf maatii keenyaaf dhugaa dubbachuuf taanaan maatii keenya biyya keenya keessa yookaan immoo qomoo tokko qomoorraa dhalannee qofaaf otoo hin taane akkuma addunyaatti akka araara godhu yeroo itti kadhannudha jechuudha. Yeroon kun yeroo dhiifama barbaachisudha. Akkuma argitanii mootummaa walirratti akka ka'aa turan beektuu isuma argaa dhaga'aa jirrudha. Akkuma kana walii galteen biyyoota gidduu hin jiru. Isaan kun hundumti isaayyuu wantoota caafaman keessaa wantoota ta'aa jiranidha. Kanaaf egaa otoo arginuuti hundumtuu yeroo itti faayidaa mataasaaf guddina mataasaatiif tattaafatu malee waliif yaaduun waliif gadduun yeroo itti dhabamedha. Kanaaf egaa nu ta'u maal gochuu qabna? Kan gaddisiisne araara gaafannee kan itti gaddineef immoo dhiifama goone jireenya keenya lubbuu keenyaaf jecha wanti lafa kanarratti argannu yookaan arginu hundumtuu lafuma kanarratti hafa. Garuu immoo lubbuun keenya akka abidda hin gallee fuula waaqayyootti gadi jennee waaqayyoon duratti araara kaawwannee daandii keenya lubbuu keenyaaf qajeelchuudha. Nama taanee guyyaadha guyyaatti wantoota nutti bareedee ta'ee fuula rabbiitti immoo fokkataa ta'ee rabbiin gaddisiisu baay'een jiraachuu danda'a. Agartuun keenya ilaalee kan waaqni nutti gaddu jiraachuu danda'a. Isa kana hundumaatiif iyyuu yeroo itti araaraan fuula waaqayyoo turruudha isiniin jechuudha. Dhaamsi koo kanaaf amma danda'ametti walii keessaniif kadhadhaa. Dhaamsa kootii waaqayyoo
wanti fedha isaa haa raawwatu, wanti fedha waaqayyoon alaa immoo wanti raawwatu tokko hin jiru jechuudha. Kana fakkaataa kanaafan viidiyoo gabaabduu kana qabadhee dhufuu yaale. Isiniin jedhaa maatii koo hunduma keessaniifiyyuu bakkuma jirtanitti eegumsi waaqayyo isin wajjiniin haa ta'u. Turtii gaarii qabaadhaa. Isiniin jaalladha, isiniin kabajaa. Nagaan naaf turaa. Eebbifamaa waaqayyo lafuma jirtanitti.